Keessa jirtan please nagarraa niitiidha wallollee niitiin ulee maxxara kan irratti cabsitee nama maxxara kan irratti cabsiteen booda biiroo na geessin jedheen inni biiroo sin geessu jetteetu kiloodha kaleessa galgala mana xiqqashuu wayiitu jira mana keessatti natti cufattee kophaatti nyaata tokkoyyuu hin jiru waan tokkoyyuu hin jiru. Achi keessatti naashakamee taa'aa jira. Sheer naa godha warri Joordaan keessa jirta yoo kan beektan. Ani biiroo ormatti na deebisin ishiin jedhee kanumaan na reebdi fulmanni tokkoyyuu naaf hin argamne warra biirootti boodaa wallaansi duwwachirra jiru malee fulmanni na argamaa jiru tokkoyyuu hin jiru. Amma yoonatti warri Joordaan keessa jirtan please shernaa godhaani duufani dhugaa waaqa waanti tokkoyyuu jiru barree natti cuftee mana natti cuftee natti qolloftee baate maneedhaa keessan jira shernaa godhaa warri Joordaan keessa jirtanii waanuma jedhu nabi bakka sammuun koo waanuma jedhu nabi waanuma kun nabi maaloo dhufee. Ashama harka fuunee nagaa siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii Alamtoof nagaa keessanii ani nagaadha deebi'ee dhufee jira. Viidiyoo kana amma kan gadi lakkifamedha. Obboleettiin keenya akkasuma mee adaraa keessa laayikii godhaa. Laayikiin keessan namoota baay'ee bira ga'ee ta'e obboleettii tana akka baraaran gochuu danda'a. Akkasuma sheerii illee gochuu hin dagatinaa siniin jedha. Asuma warroonni maatiinaaf hin taane immoo sabiskiraayib godha. Adaraa rabbiitti amantanii laayik godha. Laayikiin keessantu namoota hedduu bira ga'a. Maaloo dhugaa waaqayyo gubanne biyya ormaa kana keessatti micoomtu Yordaan keessattidha kan madaamiin ishii dabaddabdee tumtee jechaadha. Har'adha kan ishiin gallakkiste har'a gadoof lakkiftee jechaadha. Viidiyoo waraabdee waarratti gadoof lakkiftee adaraa naan birmadhaa jettee mana keessatti kan ishiin cuqqaaltee jechaadha. Niitiin mana keessatti adaraa keessan Oromoo keenya. Sagalee ataanuu fi miica'oo tanaa siniin jedha. Sheerii godhadhaa adaraa sagalee taanii fi rakkoo ishii keessaa baafnu. Maan dabaddabdeerraa maal godhi jetteetu manatti cuftee balbalatti nyootteetoo cufti ijoollaan maaluman jedhe barra waanuma jennu isaatu wallaallee koo waan biyya Yordaan kana keessatti ta'aa jiru jechaadha. Ijoollee baay'een kan bilbila hin qabne immoo meeqaa isaaniitu jira ijoollee kan du'anii kan maal jedhanii kan rakkatan kan beelaan kan qonqodhaan dararaniyyuu itti hafee waarrateetu amma immoo ganaadhaan uleedhaan dabaddabanii waarratanii ijoollee keenya darara addaa keessa geessisu. Miica'oo tana lubbuu ishii baraaruu qabna. Adaraa keessa namoota beektanitti sheer godhaa. Suura ishiillee yoo namoota beekanitti sheer godhaa adaraa keessanis ni jedha. Hin beektan isinis carraan kun boru siin qaqqabuu danda'a. Ani mana gaariin jira, iddoo gaariin jira, omaa rakkoon takkanarra hin ga'u hin jedhina. Tarii sirra ga'uu danda'a. Biyya gaarii keessan jira jechuu hin danda'in. Biyya gaarii keessas yoo jiraatte obboleettii kee akkatti boo'aa jirtu kana dhiphachaa jirtu kana gaddaa jirtu kana ariigitee biraan darbii rabbiin isatti amante kanaaf jecha isumatti amantanii kanaaf jecha adaraa keessan sheerii godhaa ijoollee. Maaluman jedhe baran keenya kun maali? Biyya keessatti boqonnaa hin qabnu biyya ormaa yoo dhufne boqonnaa hin qabnu. Alagaan akkaatti nu dararama dhiphina yaaddoo keessa jiraata ijoolleen keenya. Meeqaan isaaniiti kan bilbila hin qabne immoo kan bilbila omaa hin qabne kan boo'aa jiran kan tumamaa jiran biyya Yordaan san keessatti biyya bishaan ittiin kennamne ijoollee keenyatti biyya midhaan ittiin kennamne bara qooqa isaanii hidhatanii garaa isaanii kana hidhatanii waarrataniitu boo'atii nyaata isaanii hojjechaa mana isaanii asaddaati bara gizee keessaa immoo gizee ammaa kana gizee amma ho'i bu'ee kana jechaadha qorraa ho'aa danda'aniiti biyya Yordaan keessatti jechaadha. Yordaan jedhi Beerut jedhi tokko isaan isaanis qorra isaanis. Yaa ijoollee keenya abaarsa maalii akka nurra ga'e garuu hin beekuan. Adaraa keessan miica'oo tanaa baraarru dhugaa rabbii baraarru. Amma yoo hin birmanneef eega balbala itti cuftee amma yoo miica'oo kana hin dhaqqabne gara ejensiitti sheer godhanii ejensiin miica'oo tana hin dhaqqabne itti garagartee hin qalti hin kutti hin ajjeefti nu jala ajjeefti. Miica'oo tana hin ajjeefti.
haadha eeggachaara, abbaa eeggachaara. Maaloo garaan nu gubate ijoollee garaan nu gubate waa'een biyya ormaa kana waanuma jennu isaatu wallaalle bara. Garaan nu gubate ijoollee baay'ee as keessatti dararaa jiru. Ijoollee baay'ee dhabaa jirra. Kaan du'aan dhabaa jirra. Obboloota koo adaraa keessa warroonni viidiyoo kana dhaggeeffatan sheerii gochuun dagatina, laayikii gochuun dagatina. Laayikiin keessa namoota hedduu bira waan ga'ee micoo kana birmannuuf jechaadha. Micoo kana dhaqqabnu lubbuu ishee baraarru gaafa duute hayyee jennee too bo'uun qaba. Har'a otoo hin du'iin haadhaaf abbaa ishiitiif dhaqqabna obboleettii tana. Ganama kana dhiyoo kana poost eenyu goote jechaadha poosti goote micoon tun tiktook irratti poosti goote achirraa hin fideen immoo jechaadha. Kanaaf waanuma goonu isaatu wallaalle bara waanuma jennu isaatu wallaalle Oromoo koo waan jennu wallaalle ijoolleen keenya dhumaa jirti. Ijoolleen keenya beela'aa jirti. Ijoolleen keenya dararamaa jirti. Ijoolleen keenya qalamaa jirti. Billaadhaan qalamaa jiru nu arka. An biyya keessaa maal jenna biyya ormaa keessatti qalamaa jirra ijoolleen keenya. Shamarran keenya nu arkaa dhumaa jira. Yaa Rabbi maaloo ati faradi ka'ito. Garaan nu gubate keessi keenya nu leela'ee dhugaa Rabbiiti. Kana yoo jenne kana. Kallattiin beekamne kallattii jijjiirrateetu ijoollee keenya irratti dhufa. Lola hedduutu ijoollee keenya irratti ta'a. Maaloo yaa Waaqayyo maaloo siin ga'e jedhe. Gaarbani viidiyoo akkanaa kana argee keessi koo boqonnaa hin qabu. Mana gaariin jiraadha jedheetu keessi koo nan boqotu jechaadha. Maaliif seetan? Ani mana gaarii yoon jiraadhe ijoollee hojjechuudhaaf biyya Arabaa deeman kana ammam baqa odoo dhiphatanii odoo yaaddanii kaan isaanii kan sammuu isaanii dhabee jira bara biyya ormaa kana keessatti. Kaan isaanii kan foon isaanii kana dhabee jira bara. Kaan isaanii waan baay'ee wanti ijoolleen keenya Itoophiyaa kun hin taane hin jiraa laata dhugaa Rabbiiti. Innaa adaraa keessa laayikii godha adara isumatti amantanii Waaqayyo isatti amantan Rabbiin isatti amantan kana laayikii godha. Ijoollee biraan nu ga'a adaraa sheerii godha. Micoo kanaaf birmannu lubbuu ishee olchinu sinin jedha. Yordaan keessatti kan micootti akkatti hidhamtee jirtu. Egaa Waaqayyo ishee dhafaa dhaabbatu sinin jedha waan immoo waan hundumaa danda'a lubbuu ishee oolchu foon ishee isaa oolchu sinin jedha waan dhaggeeffattaniif galatooma yeroo gaarii qabaadha. Ciao.